بل صلى الله جمالي العالم انقدي تقبل يا فكر ازماري ታጥቅ ያለው ሞዴል ታጥቅ ያለው ሱሪ ሁሉም ላይ ቢያበራ የዘውጃቸው ባትሪ ሲታደሉ እንዲነው ከጌታችን ባሪ ፍቅር የለው ዳኛ የለውም መርማሪ ልብ ላይ ማቆየት ማድረግ ነው ዘውታሪ ጀማሊ العالم ያጣመረን አላህ ከአንድ እናት ማህፀን Wow. Sumiyo warra emarole ho, sumiyo warra emarole ho, siye kualga nalole ho, kaboju bare boji egale. Sumiyo. Jeda. Jeda. Burkitu gama lontu borete, burkitu gama lontu borete, bayo aya lontu borete, kiyo rasi kene norisi duke polisi. Gamana itu, gamasi itu, gamana itu, gamasi itu, malinda kase irkake bidu, antina kase baladan nisa, bayo kashni jadi gadisa, sener kasni kene. Jangan ya dah sampai dah ni. Allah wabra. Mashallah. Amai daga ma? Ya. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kam payah Sani?
نتو أجر أبرر أبشر أبي بكي أبشر ما كويس أبدا ميجا ورا تيك توك هي جرى جرتان كمالا مسينا جيتين جرا كمالا مسينا سنتملي سمية في دون جيم بيته سجلونا ميجا جرا أنا أمان سيني روما نارك تكان أنا مريبا سريب ديم جارو دقيقة تكنغون سجلي سرتين جرا ما سرتين دعاء جرا ليني هيا تعرف كيف يا كيسة نسينا ما جتة جرتون جربا جرا قرأت ربي الحمد لله جرو تكو وجيران أولي كشون جرامي أنا شو ما كيف جران ولا شيء أبشر جيرانيا بيجي نما أنا نامو كابسولا كسي gammachuu sumee kootii kana isinis iddoo jirtutti gammadaa jirti anilleen iddoo jirtutti yaa isii faana gammaduufin inshallah dhufee akkasii obboleen keenya keessaafuu baay'ee takka galatoomaadha warri rabbi jecha nu jaalatan waan biraa takkaa fi miti warri rabbi qofaaf nu jaalatan baay'ee takka galatoomaadha sababaa nuti islaama taane qofaaf nu jaalachaa jirtanii saniifuu hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka isin rabbi isaa jettanii nu jaalatan kanatti isinillee rabbi isinaa jaalatu baay'ee takka galatoomaadha hedduu tokkaan isin jaaladha hedduu galatoomfadha so sababa Allah khairaa dhalachuun akkasuma wajjin amantii islaamaa qabaadhee siigalee akkasuma dubartii cimtuu fakkeenya namaa taatan harkachuu keessatti baay'ee takkaan gammada so inshallah fakkeenya kiyyaa fi kan sumayyaa nama hedduudhaaf akka fakkeenya ta'u inshallah fuulduraaf waa hedduu agartan jeetiin yaada garuu gamarmaan du'aayi nu godhuudhaas hin dagatinaadha inshallah hunda keessanuu rabbi isinaa gammachiisu maaliif rabbi subhaanahu wa ta'ala hunda keenyaa huni jiraami bultiin haalaan bareedduudha waa hedduurraa sin horkiti bitaa mirgalaa durraa sin horkiti ijatee kallattiidhaan deemtee fakkeenyaaf akka fardaani beeytaniimi fardi bar waan takka sekkaan akka duuba laalle saniif waa hundaafuu aakhiraadhaafis duniyaadhaafis hedduu barbaachisaadha saniif hunda keessanuu baay'ee takka galatoomaadha anis gamanumaaniin gaa biyya Sweden irraa yaadaanis waamu hundaanuu jechuudha kabajamtuu haadha mana kiyyaa Sumayyaa giifti dureeti jechuudha isii waliin dabarsaa jira saniifuu hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha warri kallattiin hordofaa jirtan xiqqishoo waarningii reefu ta'an irratti arganii turani saniif inshallah koppii linkii godhaa nama 2,000 jira akkasii barakallahu fiikum amma sujuudaan gara giifti dureetiin isin dabarsaa keessaafuu warra giifti dureen gaa haadha sinqee maal jee isinaan gaafii marsitee anillee silaa akkasumatti fi marsaa garuu ni beeytan gaa biyya namaa tana keessatti guyyoota akka sabtii fi alhadaa malee namni hedduu yeroo hin qabu kanumaaf gaanis akka tasaa na biraa hin argamini so hin dhaammadhu maaliif sumeen na cinaa jirti waa hundaanuu waliin jirra so natti hin dhaga'amu kanaaf inshallah gamanumaan sumee alhamdulillahi baga gammaddee siin jaa arra gammachuudhaan akka dabarsaa turte akka tasaa anilleen yeroon hojiirraa galuu argeen ture baay'ee takkaan gammade hojiirraa galee turre gammachuu kanaanis arras faana qooddachuun qabaa qaamaan si bira jiraachuullee baadhu yaadaan waa hundaan waan si bira jiru si waliin qooddada jeetu kan seene arra maali duraan haasa'uu hin danda'u hulaa haasawaan duraa fuutee jirta arra Harana fillee bakka bu'aatoo lamaan keenya bakka jiraasaa. Ati gaaffiin dhukkee sirraa haasa'u dhufee jira laal qophaa'e. Seera inshaallah. Sinin mararu. Akkasii inshaallah sujuudaan carraa siifin kannaa ammaan tana itti fufi. Maal dubbadhu laatare? Duraan dursa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jalqabarratti alhamdulillah rabbil alamin rabbiin haa galatomu maaliif jalqabarratti alhamdulillah rabbiin islaamummaa naaf kenne erga islaamummaa naaf kennetti ammoo yoo bamana gaarii jaalatamaa kadiinii qabu kadiina ofiis ta'u kan nama musliimaa hundaaf ta'u akkasumas immoo kan namoota hundaaf ta'u abbaa mana kana naaf kenneera alhamdulillah. Finansudhaan dammoo rabbiin gaditti isinillee naaf kenneetiin jira. Guddaa galatoomaa rabbiin umrii keessan isiniif haa dheeressu. Ammallee du'aayiidhuma naaf godhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Har'a waan baay'eellee waan dubbadhu hin qabu. Bakka kiyyaa baabiin kiyya narraa dubbatu. Carraa sinumaa kan kenna. Har'a baay'ee miira fo'aa wayii keessan jira. Abshir namni yeroon fi gammadee waan haasa'uu fi waan dubbatu addaan hin beeku jaani. So saniif hangaruu har'aa asirratti haasa'uu danda'a akka durii miti. Maaliif akka ta'e nuna dhibe. So har'aan tana gaafiidhaanis lukkeen sirraa kaasuu deemaa qophaa'i. Garuu geelonni keessi bira jiru tarisi gargaaran jedhee yaada. Gaaffiin hangaafatina ani isiniin maraarudha. Abshir. So sin gaafadhu abshir akkas inshallah badeen keenya akka waliigalaatti keessaafuu Sumayyaa akkuma beektanitti hawaasa ani haadha mana kiyyaa haa taatu malee hawaasa islaamaa guddaadhaatu jaalata. So hunda keenya waliin nu jaalattanii akkanatti gammadu keessan baay'ee akkana gammachiisa. Kaayoo nutis gara TikTokiitiin dhufne silaa namni gammachuu fi qophuma dabarsuu gaariidha. Garuu anaa fi isiinis kan uummata Oromoo waan taaneef akka tasaa uummata keenya silaarraa tana gammachuu tana hundaa jechuudha. Amma kallattiidhaan nama 300 malee kallattiin hordofaa jira. Akkasumas Sumayyaa biraas nama baay'eetu hordofaa jira. Namootan kan hundaarra silaa akka keenyaatiin wal agarree iddoo takkatti gammachuu teenya tana nu waliin qooddatan barbaana ture. Garuu alhamdulillah teekinooloojiin guddattee jirti yeroo ammaati. Kanarraa kan keenyaa nutis isin waliin akka qooddataniif akkasitti isaan Sumayyaan faana irraantana gammachuu isaanii bareedaan dabarsaa jiranii anilleen isaan cinatti argamuu qaba jeetigaa haala kanaan kan waliin dabarsaa jirru baay'ee takka waan isin jaalannuuf dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa keessatti teekinooloojiin akka nama mana takka keessa jiru taatee jirti alhamdulillahi. Amma nama keenya nama 300 amma manni yookiin galmi akkaan guddaatu bari yookamtee 4,500 kallattiidhaan jechuun sii galee Sumayyaa biraas namni hedduu jira. So bifa bareedaadhaan haala kanaan akka waliin qooddannu jechuudhaaf liivii ibaale malee waan biraatii miti akkasii quba qabaadhaadha. So inshallah keessaafuu uummanni keenya especially warri amantii islaamaa tana jaalattan warri amantii islaamaatiin wareegama qaqqaalii kafalaa jirtan hundi keessanuu jechuudha. Keessaafuu Sumayyaan erga gara keenya dhuftee gara amantii dhugaadhaa gara amantii sirriidhaa gara amantii Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa amantii Rabbiin jaalatu erga dhuftee hedduu takka hamileetti horaa turtanii jajjabeessaa turtanii. So akkuma fakkeenya isii kana obboleeyyan keenya kan shamarranii kan dhiiraas haa ta'u hundaa jechuudha fakkeenya isii irraa laallatanii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa wama hunda keessattuu akka nama milkeessu karaan sirrii karaan dhugaadhaa karaa kana ta'uu baranii hundi isaanii fakkeenya guddaa Sumayyaan taatiif jedhe. Sumayyaan Sumayyuma jechuudha gabaabumatti maybe seenaa Sumayyaa hunda keessatti beektan jeetii yaada. Saniif inshallah ta'ala Sumayyaa fuuldura haadha amma taatu abdii qabna inshallah gaa kanumaan jaa Sumayyaa yaadatti dabartuu jiraate. Wallahi nani yaadan itti dabaru hin qabu. Asinuun hojjettanii hin jirtanii xumurtanii hin jirtanii irra deebiin hunda keessan baga gammaddan isinillee baga gammaddan isin jaa. Isiniin jedhamu yeroo baay'ee jibennaan lolanii. Gaafii si gaafadha. Difama yeroo